nyaata baay'ee barbaachisaa dubartiin ulfaa nyaachuu qabdu keessaa nyaata tokkoon wal sin barsiisa. Viidiyoo kana dhumaatti hordofaa. Silishiin jedhama, ogeessa fayyaaf ogeessa sirna nyaataati. Egaa nyaata kanaa wal sin barsiisuun dura yeroo darbee viidiyoo tokko hojjedheen ture. Keessumaa dubartiin ulfaa yookaan immoo sababa ulfa taateef nyaata isheen lagachuu qabdu yookaan immoo nyaata isheen hin nyaanne jira jedhee hojjedhe keessatti namni tokko gaaffii kana na gaafateera. Gaaffiin kunii mixmixaa qaaraa yookaan immoo qeexoo kan jedhan nyaachuun rakkoo qabaa kan jedhu jechuudha. Egaa walumaa galatti qeexoo yookaan immoo qaaraa nyaachuun yeroo ulfaa baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa yeroo ulfaa qeexoo yookaan qaaraa nyaachuun faayidaa hedduu qaba. Innis tokko qeexoon yookaan qaaraan viitaamin B yookaan fooleet kan jennu baay'ee barbaachisaa ta'e keessumaa niwuraal tuubal difeekt kan jennu uumama daa'imaa haala sirriin akka inni uumamuu fi hanqina tokko malee yookaan immoo qaama hanqina tokko malee akka inni daa'imni uumamu gochuu danda'u viitaamina baay'ee barbaachisaa ta'e of keessaa qaba jechuudha. Inni lammataa qaaraan kun yookaan immoo qeexoon kun viitaamin C baay'ee konsantireeted ta'e of keessaa qaba. Viitaamin C immoo qaama keenya yookaan immoo qaama dubartii sanaa hedduu irratti bakkeewwan garaagaraa irratti qaama ishee gogaarraa amma lafeetti faayidaa hedduu qaba jechuudha. Sana malee konsantireeshiniin viitaamin C kun aayireen abzoorbeeshinii yookaan immoo nyaata isheen aayireenii irraa argattu haaluma salphaa ta'een gara dhiigaatti akka inni galu gochuu danda'a. Inni kun immoo maal hambisaa yeroo baay'ee dubartoonni hanqina dhiigaaf yookaan immoo aayireen defiishensii aniimiyaaf akka isheen hin saaxilamne godha jechuudha. Inni sadaffaan fuuddi faayibarii baay'ee densii ta'e qaba. Inni kun immoo maal hambisaa konstipiishin yookaan immoo gogiinsa garaa keessumaa dubartiin ulfaa kan rakkattu keessaa isa tokko isa kanallee hambisuu danda'a jechuudha. Egaa qaaraa nyaachuun yeroo ulfaa faayidaan isaa kana duwwaa otoo hin taane qaaraan baay'een isaa keessi isaa bishaan parsentaa 92 kan ta'u bishaan waan ta'eef keessumaatii bishaan mataa yookaan amniyootik filuud dabaluu keessatti baay'ee gahee guddaa qaba jechuudha. Maal kana qofaa dharee qaaraa yookaan immoo qeexoo nyaachuun faayidaan isaa hedduudha jechuudha. Keessumaa immuun siistemiin keenya haala gaariin akka hojjetu gochuu danda'a. Antioksidaantii of keessaa qaba. Antioksidaantii jechuun wantoota yara qaama keenya keessatti uumamanii rakkoo garaagaraaf nu saaxiluu danda'an haaluma salphaa ta'een niwutiraalaayiz gochuu danda'a. Qaaraa nyaachuun faayidaan isaa kana duwwaa miti. Egaa dubartiin ulfaa qaaraa akka isheen hin nyaanne kan gochuu danda'u muraasni ni jira. Tokko yoo coggaarraan hin dhukkuba ta'ee qaaraa nyaachuu yoo hirriste gaariidha. Inni biraan sababa hanqina aniimiyaa ta'een